Tole akkam jirtu nagaa keessanii nagaa galata waaqayyoo welcome to Social tutorial har'a wanta kusin qabadee dhiyaadee jira anthropology chapter 6 baay'ee gaafii gaafachaa akka turtan beekamaadha haluun tokko waan nam jetni isin jala ture dhiifama isin jecha har'a immoo chapter 6 mee waliin ilaalla hanga dhumaatti na wajjin akka taatan abdiin qaba. Kanaf video ko yosin tuni namoota biraatiif share subscribe like gochuu hin dagatinaa telegram kanallee osoo join gootanii itti tola ishee tube telegram jira achirratti wanta tokko illee ansoo dandeessu obboloonni university garaagaraa irra jiran wanticha waan gadhiisaa jiraniif video adda I mean qormaata garaagaraa gadhiisaa waan jiraniif qorumsuun immoo waan isin fayyaduuf qorumsa san argachuu barbaadan youtube kana yookaan immoo group kana yookaan channel kana join godhaa ergaa godhaa inni gara biraamoo obboloota biraa warra information ku biraan gahin please biraan naaf ga'a kun dhaamsa koo isitti dabarfadhuudha asumaan gara barumsa keenya ceenaa chapter 6 waa'ee maaliif barsiisaa customary and local governance system and what peacemaking customary maalidha local governance system maalidha and peacemaking kanneen kana waliin ilaalla ankolisuun tunu ansheetu dinchoti hanga dhumaatti noo wajjin akka taatan abdiin qaba. Okay, introduction that gaafa ilaallu customary law is the seat and set of customer practice and the beliefs that are what accepted as obligatory rules of conduct by indigenous people and what local community. It is the mechanism of resolving what dispute. There is one mechanism of solving dispute. Yechun waligalta yookaan immoo wanta problem jiru tokko solve gochuudhaaf sisteemota fayyadamuun jechuudha. Here is what there is a procedure to resolve our disputes without the assistance of what an institutionalized justice system. Kana jechuun institutionalized yookaan immoo institute biraa osoo hin dabalatin ofii isaaniitii problemii jiru solve kan ittiin godhan mechanismii sanaa jechuudha. Gara biraatiin jechuudha. A procedure what to solve dispute without what the assistance of the institutionalized justice system. Kana jechuun seera osoo keessan galiin qaamni seeraa tokko ittiin dabalamin ofii isaaniitii solve kan godhan jechuudha. Customary law is unwritten law and kept in the memory of people or elders. Customary laws customary law warreen jennu kun immoo maal dheerisaan is what unwritten law yookaan immoo seera hin barraa'in. Fakkeenyaaf civic you have to remember civic chapter 4 I think state government and constitution maan kan jiru irratti jechuudha. State democracy and constitution maan kan jiru irratti ilaala jedhee yaada. Achi keessatti maal ilaalle written constitution and unwritten constitution in jiru jira. Written constitution documented kan ta'edha. Written constitution documented kan ta'e yoo ta'u unwritten constitution jechuun immoo it's not documented yookaan immoo bifa barreeffamaan kan ta'e. Kanaaf asitti maadha unwritten law and what kept in what the memory of people or elders. Memory eenyu keessa elderoota yookaan abboota keenya namoota gurguddaa keessa kan jiru jechuudha. Singalee dheegaa. Kanaaf nuti amma written constitution barreeffamaan gaafa fayyadamu customary law kan jennu kun immoo sammuu namoota keenyaa abbootiin keenya nama araarsuudhaaf seera tokko fidanii kaa'an. Seeruma jiru customary law jedhu kana fayyadamu malee keewwata akkasitti irratti akkas jedha kana waan ta'eef akkasitti jijjiiramuu qabda jedhanii nama araarsan. So therefore when in case or dispute arises the interested party have what to ask these people for solution. Rakkinni gaafa uumamu isaan kanneen kan solution tokko furmaataaf gaafata. Some custom is defined as what tradition or what usual way to behave. If custom is what custom is to society what law is to the state. Custom is what to society that custom man aadaa safuun wanti kun hundi man society hawaasa what law is to the state. Seera kamtu kamiif ta'a. Kanaaf as keessatti ilaallamu waa'ee gadaa fakkeenya fudhannee ilaaluu dandeenya. Wantoonni biraas hin jira akkuma aadaa garaagaraatti jechuudha. A legal system is defined as synergy of legal rules, legal principles, legal standards, legal policy. Isaan kun maadha legal system waliin jennu yookaan immoo
karaa seeraatiin warroota sistamii mataa isaanii qaban leegaalii jechuudha yookaan immoo seeraan kan mirkanaa'e leegaal system is defined as what synergy of legal rules legal principle mataa isaa qaba legal standard mataa isaa qaba yookaan immoo legal standard jennu seera kamiyyuu standard mataa isaa qaba principle mataa isaa qaba legal policy yookaan immoo policy mataa isaa qaba yookaan haala itti bulmaata jechuudha legal structure legal tradition legal actors legal extension and legal penetration operating in a given geographical area yookaan immoo iddoo kenname irratti kan hojjetamu geographical area kan jennu kanaaf isaan kunniin kun maalidha kan jennu isaan waliin ilaalla amma mi indigenous and local governance kan jedhu ilaalla indigenous and local governance is about the process by which public policy decisions are made and implemented. Governance is yookaan immoo bulchiinsa kan jennu maalidha yookaan mootummaa bulchiinsa isa ibsa. Governance is about the process maali governance process maali process public policy decision yookaan immoo public policy yookaan immoo policy ummata tokko problem tokko kan rakkoo tokko solve ittiin godhu mari'atee ittiin fuu maal jedhamu governance jennaan jechuudha yookaan bulchiinsa jennaan jechuudha. Kanaaf governance is about the process by which what public policy eenyuun public policy decision are made and what implemented and tokko fa made in godhama lammaffaa implemented solve gochuu jechuudha. Kanaaf isa jechuudha governance jennu. It is what the result of what I'm sorry the result of interaction relationship interaction jechuun waliin communication kan godhamu interaction relationship hariiroo and what network between the different sectors government public sector private sector and civil society sectorota garaagaraa kana gidduu kan jirtu network jechuun walitti hidhamiinsa namoota gidduu network kan immoo sarara walitti hidhamiinsa namoota gidduu jirtu yookaan sectorota adda addaa gidduu sectorota kami government sector public sector private sector and what civil society sector isaan kunniin kun hariiroo walitti hidhamiinsa qaban kan nuuf ibsudha. Kaamiidhaan governance kan jennu sun akkamitti hojjeta sectoroonni kun hojjiraata interaction kun hojjiraata relationship kun hojjiraate maaliin jira governance jira jechuudha. Okay. The relationship I'm sorry I think I'm here society and involved decision negotiation yookaan immoo maadha marii gochuu negotiation and a different power relation between what stakeholders to determine who gets what when and how who gets argata what maal argata when yoom argata and how akkamitti argata. Kanaaf wantoota akkasiisan solution akkasii kan barbaadu the relationship between government and the different sectors of society determine what how things are what done wantoonni akkamitti akka raawwataman kan ibsu and how services are provided. Governance is therefore what much more than what government or by the way government na governance garagarummaa qaba. Governance haa bulchiinsa government mootummaa gaafata jechuudha or good government governance yookaan haala bulchiinsaa sana mitiire. Kanaaf governance is therefore much more than what government or good government yookaan bulchiinsa gaarii jennu jechuudha. And the shape is what the way a service or set of service are planned. Maal godha maal shape gochuuf fayyada way of service yookaan immoo tajaajila hawaasaa akkamitti akka kennamu waan karaa gaarii ta'e shape sirrii qabsiisuudhaan jechuudha. Set of service are planned karoora baasuudhaan manage gochuudhaan and what regulated jechuun seeraan kan qindaa'e jechuudha. Regulation mataa isaa qaba wanti nuti yoo regulating kan ta'e within a set of political social and economic system. Kanaaf kanneen kan hundumaaniyyuu dabaalee kan hojjetu jechuudha. Local government is local government jechuun government naannoo kan jennu immoo around one area ta'uu danda'a. Inni immoo faayidaan isaa maal kan jiru waliin ilaalla. Is a social institutional building block for what local governance.
Kana jechuun maal jechuudha? Local government is what? The essential institutional building. Essential institutional building block for local government. The wider governance kun maal asirratti local governance and as the moment the wider governance a sphere what comprises a set of state and what non-state institution. State fi non-state. State immoo maybe video itti aanu keessatti isiniif dalagaa waa'ee state national and nation and nationalism kan jedhu global trend keessatti ni barattu. State and non-state san state maal ta'uu qaba just one country to be state what the criteria must fulfill kan jedhu wantoota akkasiisan ilaalla. Mechanism and the process through what which public goods and the services are what delivered to what citizens. Gara lammiileetti wantoota tajaajila hawaasa tokko tajaajilli gaariiti what which public goods and the what service public good jechuun wantoonni goods jennu wantoota material adda addaa jechuudha. Public good fi and what service tajaajiluun isaanii akkamitti deliver akkamitti hawaasa bira gahuu danda'a. That is mootummaan tokko gaafa biyyoota tokko bulchu wantoonni jiran tokko hawaasa tokko bira akkamitti gahuu qaba. Bifa kamiin tajaajilli akkamitti tajaajiloota hawaasa fakkeenya basic public service kan jennu kan akka health care ta'uu danda'a, education center ta'uu danda'a. Wantoota akkasii jechuudha. Dhaabbata barnootaa, dhaabbata fayyaa maal dhaabbata wantoota adda addaa poolisii hawaasa ta'uu danda'a. Wantoota akkasii akkamitti public goods and what service are what delivered to citizens. And through which citizens can what articulate their what interests and activity articulate and needs mediate their difference and exercise their rights and obligation. Dirqama isaanii akkamitti bahuu danda'ani? Mirga isaanii akkamitti bahuu danda'ani? Akkamitti exercise gochuu danda'ani? Yaada akkasii sana jechuudha. The concept of local governance concept isaa maalidha? The concept of local governance and decentralization. Decentralization central gochuu qabaaf ta'u decentralization immoo giddu galeessuu baasu yookaan immoo giddu galeessummaadha baasu yookaan immoo waan tokko irratti focus gochuu dhabu. Kana jechuun maal jechuudha? Power division itu jira jechuudha. Iddoo kanatti decentralization gaafa jedhu there is what a power division. At times use what interchangeably are related but different concepts. Concept decentralization in new sectors decentralization is primarily what a national political, legislative, institutional and fiscal process. Can you imagine? Decentralization is a primary what a national political. Kanaaf centralized gaafa deemaadha qaama tokkoon unipower gaafa ta'u decentralization jechuun immoo nama tokkoon kan gootan what it's what national political national legislative and what institutional and fiscal process. While local governance can be what affected by decentralization. For example, local governance might affected by decentralization affected the decentralized process if local governments are expected to provide services you can expect formally what offered through what national organization, it may or may not be what accompanied by what decentralization, representative or participatory democratic processes, transparency, accountability. Can jechuudha kan CDK keessatti ifa dheen yaada baay'ina maal jechuu barbaadeti through national organization it may or may not be what accompanied by what decentralization accompanied ta'uu danda'a maalis because it's what local governance is not what national jechuun for example Itoophiyaa akka walii galatti national kanaaf fudhattee ta'e local kan jennu immoo around Oromiyaa region ta'uu danda'a just like that. Kanaaf Oromiyaa region fi sadarkaa national yookaan immoo Itoophiyaatti gaafa ilaalle is very different. Kanaaf garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Kanaaf lookaaleen kun maadhaan affect ta'uu danda'a decentralization processing affect ta'uu danda'a. Decentralization process means what? It is at the national level and local governance means what? In one maybe in unitary power ta'uu danda'a yookaan aangoo center things aangoo tokkoon ilaalamuu danda'a just like that. Representative or representative tokko qabaachuu danda'a. Participatory democratic process transparency jechuun
wantoota jiru ifa gochuu jechuudha. Accountability itti gaafatamummaan mootummaatti kennamu tokkummaan hawaasaaf reflect godhanii agarsiisu or other defining characteristics of good local governance jennee ibsinaa jedha. Ja Oromoo Gadaa maal jedhamee Oromoo Gadaan kun isa kana waliin ilaallaa. The system is a time-honored age and what generation set system practice among the Oromo people who regarded the system as their common heritage and as one of their major identity makers. Kana jechuun maal jechuudha? Oromoo Gadaan kuni it's what the Gadaa system sirna Gadaati. Gadaa system jechuun maal jechuudha? Oromoo Gadaatti Gadaa system jechuun a time honored jechuun bakka yeroo irratti kan hundaa'e jechuun dimokiraasii wanti jedhamu otoon eegalamu ture sirna Gadaatu eegalamu jedhamee seenaan ibsa waan ta'eef it's what time honored age and what the generation set system akkan ta'u kan dhalootaan kan hundaa'e jechuudha. Practice among what the Oromo people eenyu gidduutti practice ta'a Oromo people gidduutti maal practice ta'a waa'ee sirna Gadaa kun jechuudha. Amma akka hanga yuunisti kootu galmaa'eera kana waan ta'eef it's what practice among Oromo people who what regarded the system as their common heritage jechuun aadaa dhuunfaa isaaniitti akka aadaa dhuunfaa isaaniitti kan fudhatan and what as one of their major identity makers akkasumas maalidha waa'ee isaanii identity isaanii kan adda baasee ibsu jedhanii warroota amanan wajjin jechuudha. Eenyummaa isaanii ibsa jedhanii warroota amanan major identity makers. Fakkeenyaaf identity maker kan jedhamu gadi qabee gaafsitiin fakkeenyaaf ID qabdu miti ID'n eenyuudhaan unify godhan nama tokkoon ID unify godhan miti just like that Oromoo Gadaa kan jennu kun immoo Gadaa system kan jennu kun saba biraatiin unify godha. Fakkeenyaaf waa'ee saba biraa fakkeenyaaf I think South Nation keessatti fiichee cambalaalaa fa'aa gaafa haasofnu waa'ee Oromoo keessatti immoo Gadaa system dubbanaa jiru. Kanaaf maal identity Gadaa system gaafa jedhame exactly eenyuun focus godha namni tokko bakka kun Oromoodha yookaan immoo uummata Oromootiin bakka bu'u jedhamni that is what identity makers kan jennuun isa. The Gadaa is what crucial organizing structure among what the Oromo people and it is social, political, ritual and legal aspect provides the framework for order and the meaning of life. Kanaaf Oromo people and it is social, political, ritual and what legal aspects provide what the framework enough for what order and the meaning of life. Life order akka goonuuf akkamitti akka jiraachuu qabnu order goonee akka jiraannu and what the meaning of life hiikaa jireenyaa kan namatti kennu jedhee nuuf ibsa jechuudha. Maaliin Gadaa is crucial what organizing structure ma organize godhe among eenyu gidduutti among Oromoo people uummata Oromoo gidduutti and what it is what social maalidha inni social hawaasa and political siyaasa and ritual and what legal aspect provide what the framework. Kanaaf namni tokko adabu akka aadaa Oromootti maal sirna Gadaa irra dhaabbateeti miti. Kanaaf is what a legal. Therefore with what we call this framework jechuun waan tokko jechuudhaaf walitti qabanii wantoota itti hojjetan jechuudha. Gadaa organizes society via what councils namoota gorsuudha maal godha organize godha yookaan yaa'aa afaan Oromootiin laws and injunction outlining rights and the duties of its members. Mirgaa fi dirqama saba isaa itti himaa kana godhin akka sirna Gadaatti wanta godhamu kun hundumaa maal godha hin barsiisa hin hubachiisa. Kanaaf the Oromo recognize what the Gadaa system as what part of their cultural heritage. Kanaaf Oromo recognize the Gadaa system. Oromoon Gadaa system akkamitti recognize godha as what part of their cultural heritage. Yookaan immoo akka bu'uura aadaa isaanii yookaan heritage jechuun aadaa namoota irraa fudhannu miti heritage hanguun namoota dhaaluudhaan yookaan immoo from generation to generation kan daddarbu miti. Kanaaf akkamitti dabarsaa part of their cultural heritage and what as contemporary yeroo afkan contemporary system of what governance that function in concert with what the modern state system. Kanaaf Gadaa system kun wanta baay'ee amazing ta'edha. In the Gadaa system
in the Gadaa system, political power is what transfers from one generation set or luba to another every Oromoo yookaan immoo Gadaa kana keessatti maal beektanii paawuriin hin dadarbu yookaan aangoo hin dabarsan. Namni tokko gaafa bulchi gara nama biraatti yookaan immoo qaama biraatti waggaa meeqa waggaa 8 akkuma fakkeenya Itoophiyaan Prime Minister gaafa filattu waggaa 5 filattu Oromoon waggaa 8 maal bulchaa mataa isaa filata mootummaa mataa isaa filata yookaan immoo abbaa gadaa jechuudha gara biraatti. That's in the Gadaa system political power is what transfers what from one generation say to or luba to another every 8 years. Kasa sedih. Luba nan isa sana jechuudha generation itti daddarbu san. Ishi kun dogongora barreeffamaati gaafa koppii godhu dogongora ishi. Wanti charraa laala Gadaa bifa kanaan barraashee spelling sirriin afaan Oromootiin Gadaa jedha. Wanumarratti anthropology wanumarratti dogongora qaba waan ta'eef moojulii irratti waan san elementary guddaa waan ta'eef sirreessuu dandeessu. Gadaa officials such as what the Abbaa Gadaa and the Abbaa Seeraa. Abbaa Gadaa fi Abbaa Seeraa yookaan what father of what law. Father of law jechuun Abbaa Seeraa jechuudha. Serve what for 8 years. Waggaa meeqa tajaajila waggaa 8 and what leave their position to the new generation of Gadaa officials. Kana waggaa 8 bulcheen booda eenyuun akka dhiisa generation haaraaf gadhiisa. Waggaa 8 booda aangoo ta'uu hin danda'amu akka sirna Gadaa. The Gadaa system involves what a continuous process. Maal keessatti qaba continuous process continuity kan hin dhaabbanne jechuudha. Of what law making and revision. Seera baasuu fi seera revise gochuu isaa maal continuous dha. Yookaan itti fufu malee kan dhaabatu miti. Seera kana dhaabni asumarratti dhaabbata kana booda seerri biraa hin bahu wanni jedhamu sun hin jiru. Maal keessatti Gadaa system keessatti. The law making process has what rooms for what wider participation of what the people. Gumi Gaayo man demo Gumi Gaayo a law making assembly of the Borana Oromo. Borana Oromo keessatti warroota maal godhan seera baasa. Law making assembly of what the Borana Oromo is what a good example. Gumi Gaayo kana warri seera baasa. Fakkeenyaaf akka ama Ingiliffasaatti maal legislative warra jennuun jira. I think legislative hidhamtire warroonni seera tuman. Warra seera tuman sun maal Gumi Gaayo kana eenyu keessatti Oromo Boranaa keessatti for example, Gumi Gaayo is held what every 8 years to revising what adapting, making and publishing publicizing the customary law yookaan seera customary law jennu seera jennu yookaan custom aadaa of what the Oromo. Waa'ee aadaa Oromoo seera Oromoo kana maalini haga waggaa 8 isaan kenname keessatti waggaa 8 keessatti seera kana baasu waggaa 8 booda maal aangoo kana gadhiisu. They are due for what? Maximum for 8 years. After that, they leave what? The power for a new generation. Generation imperative, power gadi dhiisu jechuudha. Yookaan aangoo gadi dhiisuun sirna Gadaa keessatti hin jiru. Okay. The Walisoo Oromoo Walisoo waa'ee Oromoo Booranaa yookaan Booranaa Oromoodhaa kaasneerra. Fakkeenya Gumi Gaayoo warra seera tuman. The Walisoo Oromoo have law making assembly. Isaan immoo law making assembly Oromoo Walisoo kun immoo known as yaa'ii haaraa. Isaan immoo innaan yaa'ii haaraadhaan seera tumatu. Oromoo Booranaatti take care addan baafadha. Oromoo Booranaatti maal jennee Oromoo Booranaatti irratti Gumi Gaayooti. Oromoo Walisooti irratti eenyudha? Yaa'ii haaraa jedhu warra seera tumatu. Both are used for what? Making law making yookaan immoo seera baasuu yookaan seera tumuu jechuudha gara biraatiin. Baasurraa akka wanni seera tumu warra seera tuman akka aadaa Oromootti hin ta'e seera tumuudhaan law making assembly jedhanii warra beekamanidha. And an equivalent of what Gumi Gaayo. An equivalent of Gumi Gaayo held every 8 years. Waggaa 8 hojjetamu. The Gadaa is an indigenous system of governance. Indigenous system. Jechuun genius kan ta'e. Okay. Indigenous system of governance. Economics chapter 2 reflect isa. Okay, please. Senior Charashi. The Gadaa system ifam channel irratti gaafii kennu isaan jedhudha. Isinis gaafii qabdan akkatti dhiyeeffachuu dandeessan channel irratti.
Okay, the Gadaa is an indigenous system of governance, conflict resolution, and what peacemaking. Peacemaking. Nageenya kan kan nageenya kan ijaaran jechuudha. The indigenous system of governance among the Oromo also what includes institution of conflict resolution, such as what the jaarsa biyyaa yookaan immoo jaarsa biyyaa jechuudha afaan keenyatti dogongora jira hin dubbisu jaarsa biyyaa or literally elders of the soil or land institution. Kana the indigenous system of governance among the Oromo also what includes institution of conflict resolution walitti bu'insa kan uumamu akkamitti furu jaarsa biyyaatiin furu jedha. Gadaa classes. Gadaan kilaasii mataa isaa qaba. Gadaa kilaasii jedhamu akkamitti ilaalla? Gadaa classes grade 1. Grade 1 irratti dabalee from what age 1 up to 8. Dabalee kan jennu by the way gadaa class jedheen eegalee gadaa classes kan sirriitti qabadha. Kutaawwan gadaadha. Grade kutaa jalqabaa grade 1 dabalee from age 1 up to 8 waggaa tokko haga 8 warroonni jiran dabalee jedha maal keessatti sirna gadaa keessatti dabalee is the first of all grades and it is always occupied by a class of what people sharing a common identity by virtue of what the fact that they are all the sons of the Gadaa class who are empowered as leaders of Borana society as a whole. Kan jechuun uummata naannoo uummata Booranaa irratti fokus godhee haasawwanti kuni ijoolleen warroota aangoorra jiran yookaan warroota gadaa ta'anii maal jedhamanii waamu dabalee jedhanii waamu. Walumaa galatti dabalee is what the first of all grades and it is always what occupied by class of what people sharing what a common identity warroota common identity qoodatan warroota gadaatti amanan yookaan immoo sirna gadaa keessa jiraatan jechuudha. By virtue of what virtue of the fact that what they are all the sons of what the Gadaa classes. Ijoollee kutaa gadaa kana keessa jiran jechuudha. Who are what in power warroota aangoorra jiraniin jedhe as a leaders of Borana society as a whole. Okay. The Dabale stands out in Borana society because of their striking what hairstyle known as guduru. Rifeensa irratti guduruu akkamitti akkasitti hin beeku guduruu hin beektu bakka rifeensa irratti xiqqeessanii murootan jechuudha. Kanatti ilaala kan akkatti jala namni mul'adamti jiras viidiyoo irratti suuraan godhaa dandeessanii akkanatti ishee sirraa sanatti gaafa mul'atan guduruu jedhama. Warroonni guduruu akkasii mul'atan dabalee jedhamu. Ijoollee jechuudha bifa gara biraatiin ijoollee fakkeenyaaf naannoo baadiyyaatti warroonni guddatan hojii jiraatan naannoo baadiyyaa I think baay'inaan nuti ijoollee baadiyyaati. Ijoolleen baadiyyaa rifeensa akkatti jalaa hin muranii guduruu asirratti hambifatu. That's what dabalee warreen jennuun bifa sana warroota mul'atu. Striking hairstyle and known as guduru. Grade 2 warra jennu immoo junior gaammee yookaan didikoo kan jennu immoo from age 8 up to 60. Order isa qabada grade 1 1 up to 8, grade 2 8 up to 60. The transition ceremony by which the sons pass from the double into what gaammee grade. Double irraa gara gaammee grade amma guddachaa jechuudha. Namni kun amma dabalee irraa gara eenyutti gara dabalee akkasitti naan turreessa dabalee miti dabalee gaafan dubbadhu maal akka hin beeku amma maal jechuu barbaadeen dabalee irraa gara miti gara gaammeetti dhufan. Dabalee kan jennu waggaa tokko akka 8 yoo ta'u gaammee kan jennu immoo waggaa 8 aga 6. Ijoolleen dabalee irra jiran kuni ijoollee warroota aangoorra jiran ilmaan isaanii warra ta'anidha. Rifeensa isaa muratan akka ijoollee baadiyyaatti dabalee jechuun akka sadarkaa daa'immaa warra jiran jechuudha. Hair style yookaan haalli rifeensa isaanii guduruu kan muratan jedha. Junior warra jennuun immoo junioriin kun immoo eenyudhaaf siiniyeeriidha. Dabaleedhaaf siiniyeerii warra hin taane jechuudha. Yookaan immoo hangafa isaanii warra ta'an urmiidhaan yookaan immoo dabalee irraa ol dhufaniiru ol guddataniiru jechuudha. Steepii tokko grade 2 irra gaammee didikoo from age 8 up to 16. The transition ceremony by which the sons pass from what from dabalee into what gaammee grade. Dabalee irraa gara gaammee irra guddatan. The dabalees shape their hair rifeensa akkamtu shape jechuun rifeensa akkamtu akka muratan nutti hima. Shape their hair and given names. Rifeensa isaanii muratu maqaa itti laatu. In the gaammee hairstyle the hair is shaped in the middle and the rest is allowed to grow
long and curved with a regular treatment with better. Kan jechuun maachuudhaan meesni ibsuuf yaala in the gammy hairstyle the hair is shaved in the middle. Rifeensi gidduu isaaniitiin murama in the middle jechuun walakkaadhaan murama naannoo kana I think naannoo gidduu kanaatiin murama and what the rest is allowed to grow long and what curve with what regular treatment with better. In kunuunfama gidduu kanaa murama akkasitti garaa garanatti guddataa jechuudha. Warroota gaamma irra jiran kana akkasitti ibsa guduruu kana sirriitti beekamanii istaalii kana waan muratiin hin beeku. But gidduu isaaniitti hin murani kajaan kuufan isaa bifa kanaan guddataa jechuudha. Okay, grade 3 gaafa bira geenyammoo grade 3 maan immoo kuusaa dabballee gaammee kuusaa raabaa doorii itti dhumna kanneen kana. Kuusaa irratti immoo maaltu jira? Kuusaa irratti immoo junior warriors warra jennuun junior warriors age 6 up to 24 qabadha. The gammee to kuusaa transition takes place at the shrine of what dhaddacha dhiiraa yookaan dhaddacha dhiiraa in the vicinity of Hararoo yookaan immoo akka ilaalcha isaaniitti jechuudha. At this place the father will shave the hair of his sons. Rifeensa mucaasaa akka itti muru nutti hima. The transition rites just came to an end and the kuusaa proceeds with what lallabaa ceremony. The grand event in which the election results were announced to what the assembled representative of all Borona clans jedha. Gosa isaaniitiif akka electionitti illee filannoodhaaf qophaa'utti kan agarsiisudha. Kanaaf kuusaan kun magaalattiyyuu kamirraa dhufe gaammeerraa piroosesii gaammeerraa gara kuusaatti dhufeedha. Steeppii keessa dhufu qabadhaa waggaa 16 haga waggaa 24tti kan turuudha jechuudha. Grade 4 immoo maalidha? Raabaan immoo maalidha? Age raabaa age warra age isaa immoo 25 egaa 32tti waggaa 8 ilaalamuu dandeessu. Warra raabisni ilaaluu dandeessu. At this age the rabbis tend to learn art of what governance. Asitti immoo sadarkaa kanatti immoo maalidha? Ogummaa bulchiinsaa barata. Namni tokko raabaa irra gaafa jiru ogummaa bulchiinsaa barata. Kuusaa irra gaafa jiru ogummaa waraanaa barata. Kanaaf asirratti amma maalidha? Raabaa irra warreen jiran at this age the rabbis tend to learn what art of governance akkamitti bulchuu akka qabu. Bulchiinsa itti hima. This time is when they get what marry fuudhaaf ennaatti qophaa'anidha. Kanaaf maatii isaa akkamitti akka bulchu maal hin barsiisu. The rabbis create as what mostly defense responsibility. Akkasuma maalidha? Defense responsibility. Waan immoo waan tokko ofirraa defense gochuu ittisuu deebisuullee sadarkaa kanatti kan isaan baratanidha. Grade 5 dooriin immoo maalidha? Doorii eejiin isaa 33-40. This dorii grade is where males expected to have sons. Sadarkaa kanatti sadarkaa warroon dhiiraa mucaa qabaachuudhaaf yaadaman yookaan expect godhaman yookaan eeggaman and what could start what procreating so as to soon acquire the inspired and what respect status of fatherhood. Sadarkaa kanatti bakka maal eegaluu qabu? Abbummaa eegaluu qabu, abbaa ta'uu eegaluu qabu, ijoollee qabaachuu qabu jechuudha. With what crucial responsibility? Household head, abbaa manaa ta'uudhaan mana isaanii bulchuudhaan sadarkaatti eegalamuu qabanii jedhee nu barsiisa. The Doroma when they were planning to take what power in the next Gadaa period, the remarkable stage where the Doris gained what artists of leadership and the philosophy. Bakka yerootti falaasfaa itti eegalan yerootti leadership itti eegalanidha. Grade 6 immoo maalidha? Gadaa age irra amma sadarkaa daa'imummaarraa steepii keessa darbamummaayyuu sirriitti yaadachuu qabdu. Dabballee irraa gara eenyutti inni gara gaammeerraa gara kuusaarraa gara raabaatti I think raabaarraa gara dooriirraa gara gadaatti steepoo keessa kazaan gadaarraa gara
yuubaatti deemna yuubarra gara hayyuutti I think asirratti illee baroomne waggaa 8 yookaan immoo warroota jaarsota jennu sana booda kan jiran gadaa kan jedhu kanarratti immoo haa ilaallu gadaa age 41 up to 40 namni tokko gadaa ta'uudhaan maala age kana gidduu jiraachuu qabu yookaan immoo sadarkaa kana keessa darbuu qabaachuu sadarkaalee shanan jirasan keessa darbee jaaffaarratti jechuudha gireedii jaaffaarratti gadaa is the stage of full political maturity guddateera maashuurdi ta'eera jechuudha namni kun bulchuu danda'a sadarkaa kanarra kan jiru mana isaa bulchaara waan ta'eef became what the ruling party of for what the following 8 years waggaa 8 itti aanumaadha bulchuu danda'a this is what the peak of what social and political career of Gadaa and what the optimum age of having maturity skill and what capacity of holding and practically showing societal responsibility itti gaafatamummaa hawaasummaa bahuu kan danda'u sammuudhaan kan bilchaate bulchuu kan danda'u what optimum age yookaan immoo ormii gahaarra kan jiru jechuudha. Kireessa beekatti immoo maadha yuubaa age. Yuubaa kan jennu immoo yuubaa irratti immoo maadha waggaa 49 booda kan jiranidha abaaf jedha. Waggaa 49 booda kan jiran Gadaa retires what and they become a yuubaa elders. Yuubaa elders. Namni koo Gadaa isaa xumureen booda maadha yuuba jedhama. Yuuba gaafa jedhamu maadha Gadaa retires what and they become yuubaa elders. The most important responsibility of retired Gadaa class yuuba is to oversee the ceremonial activities of the luba in power yookaan immoo warroota kaan gorsuu jajjabeessuu namoota araarsuu isteepota isaan keessa deemu jechuudha activities of the luba yookaan immoo namoota biraa kan gaa'el godhan jechuudha in power the yuuba still what takes over advisory gorsuudha jechuudha function and what act as what mediator jechuudha gidduu galuun araarsuu jechuudha namoota walitti bu'an fa'a araarsuudhaan ritual expertise and what peacemakers warroota nageenya uuman jedhamanii warroota baratamanidha jechuudha. Amma haga ammaa kanaa sun kun waa'ee gadaa siistemii eessatti kan beekamu uummata Oromoo gidduutti kan beekamu waa'ee Geediyoo Baalee ilaalamu Geediyoo Baalee I think pronunciation irratti hundi gongora uume ifamtiin jedha pronunciation maybe na the Geediyoo of southern Ethiopia yookaan immoo biyyoota kibbaatti jiru kibba Itoophiyaatti the Geediyoo of southern Ethiopia have what an indigenous system of what governance called Baalee isaan kun immoo Baalee I think Baalee isin bakka itti walii galla isin Baalee soittan Baalee sitti nu dubbistan as you wish wanti guddaa itti walii galuudha akkama sirna gadaa kanatti isaan kun maana Geediyoo of southern Ethiopia have what an indigenous system of governance bulchiinsa isaanii immoo maadha Baalee kan jedhamu kan itti fayyadamu Baalee and the Gadaa system of the Oromo have what some similarity tokko qabu for example both have what grading system lachin isaanii grading system qabu grade 1 grade 2 inni haga grade 7 kan deemne waa'ee gadaadha akkasuma exercise what predict transfer of power aangoo isaanii exercise kan godhan hangi isaatti dabarsan every 8 years wal fakkaata eenyuun Geediyoo fi Gadaan jechuudha Geediyoo Baalee fi Gadaa system jechuudha the role of religion is high in the two indigenous system of governance lachanuu keessatti maadha waa'een amantiidha maadha iddoo guddaa qaba moreover the customary law of the Geediyoo is what called seera maalin moreover what the customary law of the Geediyoo is what called customary law of the Geediyoo is what called seera kunis wal fakkeessa the general assembly is the highest body over the Geediyoo eenyuun yaa'a ni jiru the yaa'an the general assembly jechuun wanti tokko walii galatti jirama isin godhu jechuudha is what the highest body of the Geediyoo indigenous system of what the administrative hierarchies abbaa gadaa no governance I'm sorry system indigenous system the Baalee is what the Baalee is a complex system which has 3 administrative hierarchies 3 administrative jechuun warroota administrative fi yookaan bulchitoota sadii qabu hierarchies jechuun irraa jalaan steeping abbaa gadaa qaba rogaa qaba abbaa gadaa yookaan rogaa yookaan traditional leader next
the abbaa gadaa taanee itti gaafatamaa itti aanaa akka jedhamni fakkeenyaaf abbaa gadaa roga yookaan immoo gidiyoo baallee warri jennu kanarratti jechuudha. Roga traditional leaders next abbaa gadaa and 2 levels of council warroota gorsitoota yookaan councilidha of elders known as what hullaa hayyichaa and songoo hayyichaa jedhama. Inni kun immoo maalidha? Songoo hayyichaa. The abbaa gadaa is what the leader of the baalle. Abbaa gadaan eenyudha? Leaderii baalleeti. Ishi the baalle system is system has what a body laws called seera body laws seera kan jedhamu qaban. Conflicts are resolved by what the songoo hayyichaa. Conflict eenyudha? Fakkeenyaaf gadaa system keessatti eenyudhaan inni conflict akka mediatoritti kan fayyadaman eenyudha? Yuuba yookaan sadarkaa urmii 49 booda warra jiranii jedhanii miti. Asitti immoo maalidha? Baay'ee songoo hayyichaa warroota hayyuu ta'anii jechuudha. At village level naannoo baadiyyaatti jechuudha. Village jechuun around just rural area jechuudha. When disputes are not settled at the village level that maalidha? Settled on from case can be what referred to as first to the hullaa hayyichaa. Village irratti yookaan songoo hayyichaa irratti solve yoo ta'uu danda'u gara isa olaanootti sadarkaa olaanootti eenyutti iyyataa yookaan immoo seera itti aanu yigibaanya yookaan immoo maalidha? Petition gara oliyyannootti jechuudha. Hullaa hayyichaatti darba. And finally to the abbaa gadaa. Dhaala songoo hayyichaa irraa gara eenyutti? Gara hullaa hayyichaatti. Hullaa hayyichaatti irraa gara eenyu? Abbaa gadaa. Kanaaf akka gidiyoon baallee yookaan saawuzarn Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jirutti akka jira kanaatti jechuudha kibba Itoophiyaatti. In general, the Gedo system of the government has what 3 major institutions. Institutions sadii of keessaa qaba. The Ya'a or General Assembly. Ya'a jechuun General Assembly yoo ta'u, yookaan the Seera or Customary law. Seera warreen yookaan immoo Customary law kan jennu the abbaa gadaa and what council of elders. Jara sadiin kana naa qabadhaa. I want to use pen. Lala, it has 3 major institutions. The first one is Ya'a or what? General Assembly. Bulchaa walii galaa. General Assembly yookaan immoo Assembly walii galaa the Ya'a, the Seera or what? Customary law jechuudha. The abbaa gadaa. And what? The council of elders. Isaan body 2 council elders jenne I think around here jenne warroota ibsinu jira miti council of elders known as 2 council of elders jenne warreen kaamne kana jechuudha. Kan abbaa gadaa roga or abbaa gadaa 2 levels of council of elders namarra jenne isaan kanneen kana jechuudha. Kanaaf body kana of keessaa qaba. Eshi dirree waggaa of the Gamoo. Dirree waggaa of the Gamoo kana keessatti immoo the Gamoo are among Omotic peoples of southern Ethiopia. First of all, immoo Omotic people keessatti kan beekamudha. Eenyuun Gamoo kan jennu kun unlike their neighboring people such as Walaayittaa and Daawuroo. Daawuroo fi Walaayittaadha waliif fakkaatanii warroota ollaa isaanii kana waliif fakkaatanii. The Gamoo did not what have centralized political system. Centralized political system hin qaban. And the Gamoo people were what organized into what several local administration locally known as Deres. Deres kan jedhamu kanatti maalidha? Administer ta'u. Deres. Deres is what? The administration or what? Administration locally known as Deres kanan wal bulchusan eenyuun Gamoo people were organized in what several local administration locally known as Deres. According to anthropological findings, there were what more than 40 Deres. 40 Deres across what the Gamoo Highlands. Gamoo Highlands mana otiqate anthropological findings there were more than what 40 Deres. Each Dere has its own cow or kings. Dere hundumti mana kingi mata moti mata sani qabu.
and halaqa. Halaqa. Nama rifaat natti fakkaata. Halaqa or elected leader. Yookaan bulchaa jechuudha. Leader, elected leader yookaan nama bulchu. Halaqa kilaasii keessatti hin beektu kana. Halaqa hayyuu daree akka. Ishi the indigenous system of governance embrace the dere woga customary law and dere woga or what customary law dere woga or customary law and the dubusha assemblies by the customary law afan oromo in sera kan jenne sana sera kan jenne ma customary law sera jechuudha you know remember kanaaf dere woga immoo maal akka seraatti itti fayyadamu jechuudha sirriitu godha maalifi ummata oomotik biratti waan beekamu akka afaan isaatti ta'uu danda'a waan ta'eef the highest body of the indigenous governance is what the dere dubusha eenyuun highest body of the indigenous governance is highest amma bulchaan isaanii waliigalaa yookaan hangamni isaanii jechuudha abbaa gadaa akka jennu sani astummoo mala dubushaadha governance is what the dere dubusha jennaan maal maqaan isaa a general assembly that is responsible to make what and revise customary laws resolve what major disputes that cannot be solved at the lower levels. Okay. Disputes that cannot be solved at the lower levels. The Dubusha Assembly has 3 hierarchies. Dubusha Assembly kun mala 3 hierarchy of keessa qaba. 3 hierarchy of keessa qaba. One, the dere dubusha at the top, sub dere dubusha at the middle, and guta or neighborhood dubusha at the village level. Let me use kanana qabada. Dubusha assembly has 3 hierarchies. Hierarchies of keessa qaba. Tokkoffa the dere dubusha. Dere dubusha at the top. Sub dere dubusha jennumo at the middle. Amma asirratti na ilaala. At the top alle middle alle middle injira third one at the village injira kanaan maal jennaani at the top hajenun kuni dere dubushaadha dere dubusha kun immoo maalidha sub dere dubusha isheen jalaatu immoo maal jedhamti guutaa or what neighborhood dubusha guutaa jedha nama maqaa guutaa jira maqaa guutaa oo jiraatti gaarii maqaa keetiin qabadhu guutaa dubusha jedhamanii beekamu. So cases and what disputes level minor cases and the disputes are what resolved by the dere chima council of elders like the Oromo Gadaa akuma Gadaa Oromo kanatti and the Gadaa Baale kuma Gadaa Baale kanatti the indigenous governance of the Gamo is embedded in the Gamo belief system. And you should include Tejra Gamo belief system embedded Tejra. It is believed that telling a lie and hiding the truth are what considered as violation of taboo. Telling a lie sober bachun fimada ugadoksun considered as what violation of taboo. Okanamu saf ada akanam chapsut ilalama which what would lead to what spiritually pollution. Okanamu balfamu drain spiritual kon drain afura fida and then what misfortunes including what lack of fertility, illness and the deaths of human beings and the livestock. Kana jechuun dogongora akkasii kan hojjechuu maadha spiritual pollution yookaan immoo balfamuu
jireenya afuuraa fidaa kaza maadha then misfortunes walii galuu dhabuu wal simachuu dhabuu include one lack of fertility dhala godhachuu dhabuu illness dhukkuba adda addaa deaths of human beings and the livestock du'a dhala namaatii fi warroota livestock wannu kan akka horii re'ee maal kana fidaa dogongorsaa kana fidaa okay intra and inter ethnic conflict resolution institution intra and intra wal fakkaataa hundi inter garagara gidduutti gaafa intra ofii waliin godhama yoo ta'u inter ethnic conflict resolution institution within okay interin within different fida there are different indigenous institution of conflict resolution conflict resolve gochuudhaaf sisteemuun itti fayyadamaman baay'eetu jiru isaan kanneen keessaa ilaalume indigenous of conflict resolution and what peacemaking across what region and cultures in Ethiopia. The following are some of them. Fakkeenya armaan gadii kun fakkeenya isaaniiti peacemaking kan nageenya ijaaruu kan danda'an. The following are some of them. Okay. Ilala. The following are some of them. Isaaniidha customary dispute resolution mechanism. Customary dispute resolution mechanism kan jennu ta'a ilala. And what traditional mechanism of conflict resolution. Customary dispute jechuun seera fayyadamuudhaan inni biraamu traditional customary of conflict resolution in innummaa traditional dha. Asitti grassroot justice system and what customary justice institution isaan kanneen kan fayyadamu namaadha. Probleemii jiru rakkoolee jiru solve gochuu dandeenya. Indigenous justice institution and mechanism. Indigenous justice institution and mechanism share what several common aspects include the following. One not common itan. Kaisano kennan malmalida. High involvement of elders. High involvement of elders at different stage of conflict. High involvement of elders. Elderota gurguddaa namoota abbootii gurguddaa kan of keessatti qabateedha. And what conflict resolution and what peacemaking process. Preference and respect for what elders known for their qualities including experience muuxannoo isaanii in dispute resolution rakkoo furuu keessatti muuxannoo isaan qabanii wal qabatee and what knowledge of customary laws beekumsa customary laws yookaan seera wajjin qaban ilaalchisee procedure norms and what norms and values of society. Impartially respect for what rules and the peoples. The ability of listening and speaking politely. Dandeettii maalii qabu dhaggeeffachuu qabu dubbachuu maal politely obsaan yookaan immoo jiramti politely namoota amansiisuu kan danda'an karaa jaalala qabuun jechuudha. Politely jechuun just walumaa bakka obsaan jaalalaan kan dubbachuu honestly amanamummaadhaan tolerance bifa sanaan kan dubbatan jechuudha. Tolerance wal danda'uudhaan. Indigenous dispute resolution practice what focus on restoring what social relationship maadha restore gochuu deebisanii maadha restore gochuu dhaabu restoring namni gaafa walitti bu'e maadha jaalala isaan gidduu jirutu bada tokkummaa isaaniitu bada kanaaf isa maadha restore gochuu relationship harmony and what peaceful coexistence peaceful isaan gidduu jiru maadha coexist gochuu deebisanii dhaabu. Indigenous justice system also have different in terms of what hierarchies, procedure, and what level of complexity. Kanaf indigenous justice system also what have difference in what terms of hierarchy. Procedure and what level of complexity. For example, in some culture setting, conflict resolution mechanism involve what several hierarchies and what
complicated procedures. Complicated procedure matata of case qaba. So composition and the responsibility of council of elders also what vary from society to society. Kana composition and what responsibility of council. Composition fi what responsibility of council yookaan warroota gorsota yookaan abbootiin gorsaa sana jechuun council of elders also what vary from what society to society. Society tokko irraa gara society tokkotti garaagarummaa qaba. For example, different types of elders address different forms of disputes. Dispute garagaraa abbootiin garagaraa dispute garagaraa gorsa garagaraa gorsu. Kanaaf isa wal fakkaata miti jechuudha. In some culture setting, whereas the same body of elders deal with what various types of what dispute in other setting. In general, indigenous or customary justice institutions have been widely used what across Ethiopian regions and what cultures. Ethiopia keessatti maayina baay'inaan warroonni kun hin hojjetu. With some exception immoo mataa isaa qaba. Yookaan wanta ittisamu mataa isaa qaba. Exception isaa. Customary justice institutions include what three major components. The three components are what? Customary law, council of elders, and what customary courts or assemblies. Isaan kanneen kana componentii kanneen kana of keessaa qaba eenyu indigenous customary justice institution warreen jennu jechuudha. Kanaaf customary law, council of elders, and customary courts are must be what? Eegamuu qabu, isaan beekamuu qabu. Customary law jennu maal jechuudha? Seera warra chaanii ture saree. It refers to what? The body of rules. The body of rules. Qajeelchaa hojii tokko gaafa hojjennu ruulii mataa isaa qabna. That's what customary jennaan. It what customary law jennaan. It refers to a body of rules, norms, and what set of what moral values keessaa kan qabu. That serve as what wider framework. Akkamitti kan tajaajilu akka wider yookaan framework bal'aatti. Framework jechuun maal jedhe yeroo baay'ee dubbadhee jecha kana waan tokko jechuudha baatu. Framework wal bira qabnee kan ilaallu jechuudha. Fakkeenyaaf wanti tokko yakkamuu jechuudha maadhaan seeraan wal bira qabnee that's what framework jennaan jechuudha. For human conduct and what social interactionii hawaasa gidduudha. The seera of the Sidama, the Dere Woggaa of the Gamo Angamura amma sitta ilala script of it. The Dere, the Seera kan yuti Seera of Sidama, the Dere Woggaa of Gamo Kangamo, the Seera Adda of the Oromo. Wanta kana kitaabni dogongore seera addaa sunne seera abbaa gadaa ta'uu qabu. Okay, seera abbaa gadaa of the Oromo ta'uu qabu akka yaada kootti. Seera addaa of the Oromo ishi Gordena seera of Kestaanii Guraagee are what examples of customary law. Warreen amma olitti dubbane hundiyyuu seera maal? Seera Daraawogaa, seera Gordaanaa jarreen kun maalidha? Customary law jedhama. In most cases, customary laws are available orally. Available orally jechuun afaan kan dubbatamu jechuudha. Some customary ishee kana sirriifaa orally. Most cases customary law are orally. Barreeffama documented miti jechuudha. Orally jechuun barreeffaman kan qophaa'e miti. Orally afaan dubbatamudha. Some customary laws are published in recent years. Waggoota ammaa keessatti publish kan hundeeffamne. For example, the Sabat Beet Guraagee. Sabat Beet Guraagee kan jennuun kun immoo published their customary law named Kitcha jedhamu. Sabat Beet Guraagee published their customary law isaanii yookaan customary law named Kitcha seera jedhamu. Published kan godhan yoomdha jedha beektanii? The Guraagee customary law in what 1998 yeroo xiqqoodha jechuudha. Waggaa almost around 2040 2000 waggaa kudhachaa hin caalle dhiyoodha jechuudha. Similarly, Kistani or Sodo Guraagee have
written version of customary law, known as what? Gurdina Shango. Kanaf, Indian similarly Kistani Sodo Guragi, Kristano Sodo Guragi have a written version. Written version can be right to Asani. Oralimity. What customary law known as what? Gurdana Shango. Council of Elders. Council of Elders. Council of Elders and Mumaida. It is the second important institution. Institution by Everbashante is what? Customary justice system. Mumaida. Suni customary yoga for inni kun mumaida justice system. Council and Gorsu Davis and Dire. Kind of just why Hakumakan, why justice work, fairness, why Sakan associate. The Council of Elders embrace what? Highly respected and what? Well experienced. Warroon councilor to jedhamu experience guddaa warreen qaban. Fakkeenyaaf Gadaarratti gaafa ilaallan warra waggaa 49 booda jiru. Maara experience guddaa qabu, mediatorii ta'uu danda'u, gorsuu danda'u, barsiisuu danda'u. Kanaaf waan guddaa sammuu isaanii keessa jira jechuudha. Kanaaf what? Well experienced community members. Baay'ee experience warra qabu. Who have what? Detailed knowledge warra qaban. Kanaaf detailed knowledge of what? Customary laws. Why customary law? Detailed knowledge warra qaban. Beekumsa gadi fagoo warra qaban. Members of what? The Elders Council are also known for what? Their personal qualities. Personal qualities and strictly can be such as what? Truthfulness. Baay'ee amanamoo warra ta'an. Dhugaa dubbachuu jechuudha. And what? And experience in settling conflict open rakkoo furuutti baay'ee warra beekaman. Elders often what? Serve their communities on voluntary basis without any payment. Payment tokko malee maadha? Tajaajila tola yookaan tola ooltummaa tajaajilu nama tokko gatii araarsaniif maallaqa gaafatan jechuudha. The number of the elders varies based on the nature of the case. Case irratti hundaa'uudhaan maadha? Elders sun yookaan warroonni gorstoonni kun yookaan manguddoonni kun garaagarummaa qabu. The institution of Council of Elders has different names in various ethnic groups. Ethnic group adda addaa keessatti maqaa garaagaraa qabu. Yihagar Shamagillee Amaaraa keessatti Yihagar Shamagillee jedhamanii beekamu. Jaarsa biyyaa Oromoo biratti jaarsa biyyaa jedhamanii beekamu. Hiikuma isaa jechuudha. Jaarsa biyyaa yookaan Yihagar Shamagillee Amaariffaan Yihagar Shamagillee sinneen afaan Oromootti immoo jaarsa biyyaa jennaan jechuudha. Inni maal? Hayyichaa immoo eenyu biratti? Geedoo biratti. Uummata Geedoo biratti hayyicha jennaani guurtii uummata Somaalee biratti. Uummata Somaalee biratti jaarsa biyyaa gaafa inni guurtii jenna jechuudha. Deeree cimaa jechuun immoo jaarsa biyyaa jechuudha. Ammas eenyu biratti? Gamoo biratti. Deeraa cimaa eenyu biratti? Walaayittaa biratti. And what? Cimummaa Dunjii I think Dunjii biratti nama akkata wanti akka irra PowerPoint kan jalaa bu'ee dhiifama guddaa hin gaafadha. Kanaaf walumaa galatti isaan kun maal jedhamu? Warroota just councilii irratti warra hojjetanii jechuudha. Customary courts warra jennu warroota immoo seera. Customary courts are public assemblies that serve two major purposes. Purpose guddaa lamaaf kan hojjetanidha isaan kunneen kun immoo. Okay, two customary are public assemblies that serve two major purposes. One, hearing, discussing, and what? Settling disputes. And second one is revising, adapting, and what? Making laws. Customary courts warra hojjetanii purpose lamaaf hojjetu. Serve two major purposes. Tokko inni jalqabaa hin dhaggeeffatu, discuss godhu, settle godhu. Laal hin dhaggeeffatu, hin mari'atu, hin mirkaneessu. Settling what? Disputes. Waan irratti discuss godhu immoo settle godhu, hin teessisu. Inni lammaffaan immoo maal jedhamu? Revise godhu, adapting godhu, making laws. Kanneen kan of keessaa qaba. This is what the main major purpose of what? Customary courts. Isaan kun jara kana hojjetu. Revising seera deebisanii irra maal revise gochuu irra deebi'anii ilaalu. Adapting namoonni akkamitti akka adapt godhan adapting isa barsiisu. Making laws seera
baasuuf yookiin seera tumuutu. As noted above, in most cases, indigenous justice system in Ethiopia embrace three major structures, such customary laws. Three major structures: customary law, customary courts, and what? Council of Elders. Isaan kanneen kana keessatti maal Itoophiyaa keessatti uummannu embrace godhu. Hundumaan keessatti hirmaatu. Let us summarize the Gamo customary justice system to portrayal the Gamo system to portray the three major structure. The customary justice system of the Gamo people of southern Ethiopia has the following branches. Branchi mangadi of keessa qabu. Dere Oga customary laws. 2 Dere Chima council of elders, and 3 Dubusha customary courts or assemblies. Kanaf salphaadhaan hal ilaalaa turredha. Dere Oga customary law gaafa ta'u, Dere Chimaan immoo council of elders jennee Dubusha customary court jennee reef dubbachaa waama turredha. You see, the three structure of Gamu customary justice system. Three structure of Gamu Mada. The Dere Oga Mada. It is what comprehensive body of rules and what procedures. Mada, comprehensive body of rules. Mada Sera and what procedures that govern wide range of issues, including what inheritance, properties, abenya, property ownership, marriage, hala fuudha heerumaa jechuudha, gaa'ilaa jechuudha, divorce, conflict resolution, and gender division of labor. Kan hundumaa kan barsiisu maadha? Waa'ee dirree yookaan. Dirree yookaan immoo maadha? Dirree yookaan kan jennu ni seera kan jenne sana jechuudha reefu. Dirree cimaa literally what dirree cimaa means what elders of the land or country. Kun immoo maadha? Abbootii amantaa, jaarsota biyyaa warra jenne sanadha. And include what notable and respected elders experiences. Elder experience maal muuxannoo guddaan qaban resolve what disputes rakkoo kan furuu danda'an jechuudha. Kanaaf jaarsota biyyaa kan jennu elders serving in what dispute resolution are expected to have what a sound knowledge of the customary laws, norms and values of what the community. Kan hundumaa keessa qabu. Dubbushaa kan jennu immoo maalidha? It's what customary court jechuun immoo warroota seeratu manawaati. Seera baasan warra making laws warra jennu sana jechuudha. Dere Dubbushaa the biggest customary court in a given Gamu county has two major functions now. Hearing in the gift, discussing and what resolving disputes. Ref can do nature. What the purpose of what the customary court and second one is revising, making laws. Is something of in most Gamu communities, the structure of the customary courts has what three levels. Level is certificates up. Guta Dubbusha at the village level, Nano Badiati, Subdere Dubbusha at the Kabale level, and or middle can you listen to the racing to video can go to the nation. Dere Dubbusha at the higher level. Cases would be what here at the Guta Dubbusha. Case in Kailaman, Guta Dubbusha Ilanam. Step in Kabachu level in not settled refer to what the second and third level. Saraka Jalkabarati Badiar village Ratilamazen, middle rat Kazan or sub Kanjanurati Kazan Mina Saraka Ulanati. According to the indigenous belief, Dere Dubbusha is sacred place where supernatural power exists. Dere Dubbusha Ragaju Saraka Ulanati. It is a place where curses are uttered in its name. But Makasana curse our uttered in its name, just is what during birth. And important assemblies are held. Dubbusha are what place where what truth prevails. It does Ugamarkana, misconduct such as telling a lie during Dubbusha assemblies are considered as transgression of taboos. Saraka Dubbusha Ragay Namukun Odu Oliyatu Saraka Dubbusha Ragay Sobo Dubbajatanan Bai Safu transgression what taboos, which in turn would bring what misfortunes to individuals and what communities. Customary courts are easily accessible to what each Gamu community as what several customary courts
sarkanitti kan dubbate ta'an baay'ee waan ulfaatu jedhamee haasama. Ishii strength and limitation of customary justice system and institution. Strength isaanii ni ilaala. Strength and what limitation of customary justice system and or institution. Cimina isaanii steady finding indicates what that indigenous institution of dispute resolution have what strengths and limitation. Cimina fi maala limitation mataa isaa qaba. Maalin warroonni amma haasofnu indigenous institution of jennu kun. Some of their strengths and limitation are what outlined below. Cimina isaanii fi hanqinni isaanii akka armaan gaditti. A strength of customary justice institution. Strength isaanii. Strength of customary justice institution incur limited cost in terms of what time, and what resource, money, or what elders do not what request payment for their service. Cimina isaatu kafatiin gaafta waan tokko jechuudha. Yeroo hin qabu hin jedhan maal yeroo isaaniif kennanii hojjetu maallaqa malee hojjetu tola hojjetu waan ta'eef kun cimina isaati. Fine and what compensation are what relatively small. Conflict resolution process are held in public space hawaasa gidduutti. In the community, different parties, victims or offenders, and what community members or participate in the process. Decisions are what communicated in public. Kana conflict resolution process are what held in what in public space. Ummata gidduutti raawwatama. Decisions are what easily enforced. Easily what enforced through community-based sanctions, including what social exclusion, compliance, ensured through placing and the threat of curses. Decision immoo murtoon kan kennamu immoo dirqamsiisuudhaan leedha. Maal gochuudhaan hoo waan jedhame sirra raawwatamne hawaasarraa ittisuun jira, compliant ensure placing abaarsis jira, abaaruudha. Kanaaf wantoota akkasii keessaa qaba decision kun cimina isaanii jedha. Customary system aimed to at what restoring community cohesion. Tokko cimina isaa moo maadha? Customary system is what aimed to restoring what community cohesion. Walitti hidhamiinsa hawaasaa jiru maal godhu restore gochu deebisanii ijaaru. Social relation, collective spirit and what social solidarity. Kan hundumaayyuu cimsee dhaaba deebisee ijaaru jechuudha. Rely on respect for elders, the tradition of forgiveness, transferring compensation embedded in indigenous beliefs. Kanaaf respect wal kabaja walii kennu maalin isaan bira limitation isaan maal akkasumas just institution limitation related to protecting and safeguarding women's rights. Wanti kun baay'inaan waa'ee dhiirotaa haasa'a. Kanaaf gender equality sirriitti eenyu yaada jedhu of keessaa qaba. Limitation what related to what protecting and safeguarding women's rights. Mirga dubartoota sirriitti hin dubbanne. Indigenous justice institution are what dominated by men. Dhiirotaan dominated kan ta'e. For example, the council of elders are not open to elderly women. Namoota araarsuu keessatti warroota elderii keessa jiran ammoo dubartoota elderii ta'aniif hin taanu. Manguddoota dubartootaa osoo hin ta'in dhiirotaa fi women are what excluded from what participation at customary courts and assemblies with a few exceptions. Dubartoonni maana exclude godhamu maalirraa customary court irraa. Kanaaf namoota araarsuu keessatti jaarsummaa keessatti dubartoonni waamaman jechuudha. Kanaaf inni kun immoo maana limitation isaati, hanqina isaati. Indigenous institution of dispute resolution and peacemaking are effective to resolve what dispute and restore peace within what the same ethnic group. Their potential in resolving inter-ethnic conflict and restoring long-lasting peace is very limited. Kanachuma jira indigenous institution of dispute resolution and peacemaking are what effective to resolve dispute and restore peace within what the same ethnic group. The same ethnic group keessatti malee fakkeenyaaf uummanni Oromoo ba'ee uummata Amaaraa wajjin, uummanni Oromoo ba'ee uummata Tigree wajjin waan akkasiiti miti. Within what the same ethnic group dha. Kanaaf inni kun immoo limitation guddaa qaba. Zeeppoo fakkeenyaaf waa'een sirna gadaa uummata Tigree irratti hojjechuu dhabuu danda'a. Uummata Affaar irratti hojjechuu dhabuu danda'a. Kanaaf wantoonni akkasii sun waan hin beekne seera isaa waan fayyadamu. Kun limitation isaati. Their potential in resolving what inter-ethnic conflict and restoring long-lasting peace is very limited. Namoota biraa further barbaaduu jechuun limitation qabaadha.
inter-ethnic conflict resolution. Inter-ethnic resolution conflict kan jennu immoo okay. Okay. Inter-ethnic conflict resolution kan jennu mala Abo Grave is one of the indigenous institutions that address inter-ethnic conflicts. Inter-ethnic conflict kan jennu mala Abo Grave kan jennu kun is one of the indigenous institutions that address inter-ethnic conflicts. Inter-ethnic conflict address kan kun agarsiisu. It is what dispute resolution institution in Raya in the Wajrat district, southern Tigray. Abo Grave literally means what? The father of what? The river Grio. Abo Grave service to what? The father of Abba Bishan Kanat, who can river kan laga kanat jechuudha. Abo Grave literally means Abo Grave river Grau, the father of river Abba river Grau jedha. Abo Grave service what? Mal fayyadamuun service to settle what dispute between individuals or groups from Highland Tigray and what Lowland Afar. Warroota Lowland Afar fi Highland Tigray irra jira. Maal gochuudhaan rakkin isaan gidduu jiru furuudha. Kun maadha inter-ethnic kan jennu. Jaroota reef dubbanni irratti maadha inter-ethnic miti interaano with what? With the same ethnic group. Kun immoo with what? Different ethnic group. Kanaaf Afar fi Tigray walitti fidaa jiru. Kanaf garaagarummaa Abo Grave fi jaroota kan gaafa fitan Abo Grave what with the inter-conflict no. Okay? Adda baasaa qabadha. Afar conflict between the two groups often what arise because of what dispute over grazing lafa dheedaa irratti grazing land or what water resource yookaan waa'ee bishaaniitiif ta'uu danda'a particularly in dry season irra caala yeroo bonaatti maaltu uumama yookaan yeroo gannaatti yeroo bonaatti yeroo bonaatti lafa dheedumsaa waan hin qabneef horii wal keessa fidu gaafa walitti bu'isantu dhufu gaafa walitti bu'isu maadha walitti araaramu jechuudha jaarsummaan walitti araarsa. When conflict arises between parties from two ethnic groups, notable elders from Tigray and Afar come together to resolve the dispute and restore peaceful relation. Gaafa rakkina akkasii uumame Tigray irraas Afar irraas walitti dhufu gosoota magaraagaraa walitti dhufanii maadha mari'atanii solution tokko teessisuu jechuudha. Relation most of the elders involved in inter-ethnic conflict resolution are what? Bilingual afaan lamaanii akka isaan gidduutti most of the inter-ethnic conflict resolution are what? Bilingual afaan lamaan speaking what? Tigiranya and Afar. Ethnographic finding also several the existence of what? Inter-ethnic conflict resolution. Ethnography le ashkeke qaba mechanism when conflict arises between Afar, Isa Tigrayans and Argoba. Okay, the mechanism of inter-ethnic disputes have what? Different names. Maqaa garaagaraa qabu walitti bu'uun isaan gidduutti jiru kuni it is called what? Xinto among the Afar, Xinto jedhama. Edible among the Isa, Grape among the Tigrayans and Abroge among the Amara. Kanaaf the mechanism of inter-ethnic disputes have different names. Kanaaf warroota kana mechanismota ittiin wantoota problem solve godhan kuni naannoo garaagarummaa qaba. Maqaa isaanii liisti goone kanatti jechuudha. Women's role in conflict resolution and peacemaking. Kaayyoon dubartoota conflict resolution keessattii fi peacemaking yookaan nageenya uumuu keessatti qaban maalidha? Women peacemaking sticks. Sidama women have what? Two instruments of power. Angola makabu, the Yaka and the Siko. The Yaka is a women association or unity group. Warroota unity group qabanidha. Eenyuun Yaka warra jennuun kuni. The Siko warra jennuun kun immoo Siko is a stick that symbolize what? Peace. Warroota nageenya bakka bu'u. It's what symbolize peace and what women honor.
yookaan immoo honorable yookaan immoo simboolii warroota ta'an jechuudha. Baanii warra mul'atan ifatti waa'ee nageenyaatiif. The SICO and the yakka are closely what associated. Walitti dhufeenyanii tokko ta'u mobilizing what the yakka and holding the SICO. Yakka movement is what associated or unity group. Isa unity group dha. SICO kun immoo warroota peace making group warra ta'anidha. Gaafa walitti dhufu mobilizing what the yakka mobilizing jechuudha. Isaan walitti fiduudha wanta yakka and holding the SICO. Sidama women stand for what their customary rights. Customary rights yookaan seera isaaniitti mirga isaaniitiif hin dhaabatu. They do this for example when woman is beaten up by her husband. Dubartiin abbaa manaa isheetiin yoo rukutamte or pregnant woman is mistreated yookaan dubartiin ulfaa yoo karaa sirriin ta'een treat taate jechuudha. Jarri kun maal godhu tarkaanfii fudhatu jechuudha. For example, if a man prohibits his wife from yakka participation, abbaan manaa tokko dubartiin yakka keessa tokko gruppii san keessatti akka namaan yoo godhe, the women group impose what fine on him. Adabbii namicha san irratti kaasuu jechuudha abbaa manaa ishee irratti. The fine could be what adabbii sun maal ta'a an ox qotiyoo ta'uu danda'a. If a woman is ill or ill treated or dhukkubsattee seeran treat godhamuu baatte by her husband abbaa manaa isheetiin the yakka leader known as qarite warri jedhaman jechuudha. Yakka leaderin warra ta'an known as qarite warri jedhaman mobilize the yakka and what leads them to what the house of the man gara mana namachaatti deemu. Then husband would not have a choice when he is surrounded by the yakka holding their SICO, shouting and singing. Gaafa mana namichaatti marsanii jedhan namichi filannoo qabu. Wanta tarkaanfii fudhatu tokko iyyuu qabu seera waan ta'eef if he is found guilty yookaan yakka irratti argame if he is found guilty yakka jechuudha. The man would be what forced to slaughter a sheep and give part of it to the yakka. Hoolaa qalee paartii isaa isaaniif kenna. Sidama women also use their SICO to make what peace. Warroonni muslimoo warroonni peace uuman immoo SICO immoo nageenya uumuudhaaf dhufu. Peace between quarreling parties. Oromo women also have peace stick called Sinqee. Warroon dubartoonni Oromoo immoo Sinqee kan jedhamu keessaa qabu. Sinqee service the purpose of what protecting women's rights and what making peace. Mirga dubartoota eeguu fi maala nageenya uumuudhaaf fayyada Sinqeen jechuudha akka aadaa Oromootti. Quarreling women stop what fighting when a woman stands between them holding the Sinqee jedha. Kanaaf fakkeenya quarreling men stop fighting. Dhiironni maal oduu walitti bu'aa jiraatanii gaafa Sinqee dubartoonni Sinqee qabatanii ba'an maala lola sana hin dhaabu. When a woman stands between what them holding her Sinqee. Sinqee ishee qabattee dhiira gidduu dhaabbatanaan dhiirri sun darbu wal loluu hin danda'u. Take care. Oo tanaan dura illee gootan waan akkasii agarraan irra dhaabbadhaa. Don't catch Agnak women peacemaking institution. Women in many regions of Ethiopia will play an important role in peacemaking. Nageenya uumuu keessatti Itoophiyaa keessatti iddoo baay'eetti waan guddaa hojjetaniiru. Agnak women have what peacemaking institution known as what don't catch. Don't catch warroota nageenya uumuudhaan beekamanidha. Literally don't catch means what let us all live in peace. Don't catch jechuun let us all live in peace. Mee hundumtiyyuu nageenyaan haa jiraannu yaada jedhu of keessa qaba. It involves what peace making government making movement. Maal peace making movement warroota nageenya uumuudhaaf socho'an jechuudha. Initiated by Jaye, a group of wise and what elderly Agnak women. The Jaye start what a peacemaking movement based on information gathered through what women network. The Jaye gather information about what potential conflicts from different sources, including what gossips, spiders in the community. Kanaaf warroota irratti hundaa'aniiti kan nageenya uumanii the Jaye quickly act upon what receiving information about for example a heated argument that could lead to conflict and fighting.
warra kuttaan walitti bu'insa fidullee jara kanaaf furama. Jaaye call the disputing parties, dispute parties ni waamti yookaan ni waama for a meeting to settle what the dispute akka furmaadha. Gruppii isaantu waamama. A few neutral observers will also be invited to monitor the process of the meeting. Why meeting sana namoonni akka ilaalan namoonni ta'an maanaam hin affeerramu. After examining the arguments of the two parties, parties lama kan gidduu rakkoo jiran egaa ilaalameen booda the judge give what their verdicts. Murtee isaanii kan laatu the party that caused the conflict request for what forgiveness in public and pay some compensation. Party rakkina hojjechiisummaadha. Wanti wacii wayii hin kafala adabbii qabaachuudha. A sheep or goat is slaughtered. Oolan yookaan re'een qalama. After the conflict resolved, the meat is cooked and shared by participants of the meeting. Warroota meeting irratti hirmaatan yookaan walgahii hirmaatan sanaan horiin qalame sun bilchaatee foon sun egaa bilchaateen booda hin hiramaa. Finally what the judge would announce the meeting is over. Sana booda warroon jaayin kun maal godhamu meeting akka xumurame hin beeksisu. The problem resolved using these words. Problem sun jecha kana fayyadamanii furama. Innis now let us all live in peace together. Kana booda wanti darbisuun gad darbeen booda walgeechi maal jedhamee xumurama. Let us all live in peace together jedhanii warri jaayee kun in xumura jechuudha walgeecha. The practice of dawn catching is currently being adopted by other ethnic groups including the Nuer, Majinger, Oppo and Omo. Kanaaf jara kanaan dabalatee aadaan kun namoota biraa gidduutti illee baratamaa si irratti hojjetamaas jira jechuudha. A women institution of reconciliation Raayyaa Azeeboo Tigraay. Isaan gidduutti immoo maal jira? Elderly and highly respected women in village in Raayyaa Azeeboo. Raayyaa Azeeboo keessatti warroota respected women in village in Raayyaa Azeeboo Tigraay established a reconciliation institution called what the Dubartii kan jiru keessatti reconciliation kun rakkoon tokko kaafu uumame warroota furan jechuudha. Established what reconciliation institution called what the Dubartii warra jedhamu kana warra hundeessanidha. The Dubartii plays what an important role in avoiding harms. Maal avoid godhu? Avoiding harms associated warroota dhiibbaa miidhaa uumaman sana maal avoid godhu? In it is with what the culture of revenge. Aadaa isaaniitti fayyadamuudhaan. A man may kill another man in fight. Namni tokko lola keessatti nama biraa ajjeesuu danda'a. The incident would trigger the feeling of revenge among what male relatives of what the murdered man. Sababa sana rakkoolee uumaman san maal godhu isaanii ittisu. Eenyuun dubartoonni sun in such tense situation the wife of the killer. The wife of the killer yookaan immoo dubartiin abbaan manaa ishee du'ee request what for the dubartii kanatti himatti to what intervention akka isaan gidduu galaniif jechuudha. The Dubartii quickly start their intervention to stop what the act of revenge. Sababa namni tokko nama jalaa du'eef namoonni biraa fakkeenya namni tokko nama wayii gaafa ajjeese maatiin nama ajjeese sana in ari'atama mitiire isa sana akka dhaabbaniif dafanii eenyutti immoo Dubartii warra jedhamu kanatti himamu. The Dubartii instruct what the murdered wife to gathering her female relatives together. Dubartii abbaan manaa irraa du'e maatii ishee walitti kan qaqqabu. The wife and her female relatives get ready wearing their natala upside down and covering their hair with black clothes to show their grief and regret. Wanta saniif jechuun gaabbii akka dhagaamii agarsiisu wanti akkasii gaafa uumame uffata akka istaayilii sanaan uffachuudhaan jechuudha gadi garagalchanii naxalaa uffachuudhaan. After this preparation the Dubartii lead the female relatives of the killer to the home of the murdered man. Warroota miidhama san bira hin naqu. After this preparation the Dubartii lead what the female dhaan lead godhu. Kazaan eenyuun Dubartiin warri groupiin godhu jechuudha. Related to the female relatives of the killer to warroota namni jalaa du'e sanirraa gara warroota nama ajjeese sanatti deema. The women cry loudly. Dubartoonni sagalee isaanii kaasanii hin boo'u while walking to their destination.
gara warroota nama ajjeesanii gaafa dhaqan as they come near to the home of the killed person gara namicha ajjeesee gaafa gaan they what utter the following words jechuudha amma gadi kana fayyadamu abbaatiyyee abiyyeetiyyee is go abiyyeetiyyee is go jedhu oh God help us oh God help us oh God help us God help us jedhu jechu kun God help us jechuudha. Upon their arrival at the compound of the victim, the departed kneel down and cover their heads with the dust of the compound. They beg what? They beg the relatives or family of the murdered man to give up revenge and consider forgiveness. Ifama akkasaan godhaniif warroota sana hin kadhatu dubartoonni kuni. Initially the relatives may not respond to the request. Initially the relative may not respond to the request. Gaftem warros may be in Devsanda. However, they will change their mind and open the door to show their consent for reconciliation. Kanaf dubbi sana bodetti eegalu jechuudha saanoo isaan didan. After persuading the victims' relatives to give up revenge, the departed give the way for what elders who start what the peacemaking processes. Kana booda eega namoota irraa wanni jedhanii warroota nageenya umusan ildaroota maal godhu dabarsuu jechuudha. Legal pluralism interrelation between customary religion and state legal system. Legal pluralism is an important concept in discipline that state legal issue. It refers to the existence of two or more legal justice system. Legal pluralism is what an important concept by in what discipline that what state legal issue. Why legal issue it refers to what the existence of two or more legal justice system. Existence what two or more legal justice system in given society or country case or society or case one to malin existence what two or more malin legal justice in legal pluralism indicates what the coexistence of what multiple legal system in working what side by side in the same society more fakata kesete. The legal pluralism is what evident in the Ethiopian context. Multiple legal institutions including what customary law and what courts, state laws and what courts in the religious laws in the courts. Example, the Sharia law work side by side in most part of what the country. Sharia law by Ethiopia. The Federal Constitution, Federal Democratic Republic of Ethiopia Constitution provide what ample space for what religious and customary laws and the courts to what address personal and the family cases. Why personal family cases kana address akagunan rakin san furo kalenda mana Constitution Ethiopia sanin jejebisa support goda who can provide ample. Okay, the following two articles show what is this reality in accordance with what provision to be specified by law. A law giving what recognition to what marriage concluded under system of what religious or customary laws may be enacted. Kanaf article 34 part 4 for the akkas so domi afur mura afur why seera kana dubbata jara kun immoo seera kanatti hojjetu jechuudha in accordance with what provision to be what specified by the law. Religious and what customary courts that had what state recognition and what functioning prior to what to the adoption of the constitution shall be what organized on the basis of recognition according to the name by the constitution. In Abraham, legal pluralism is what pervasive phenomena in Ethiopia. This means what? This is what because a single legal system does not what have a capability to what address all legal case and maintaining peace and order. Kanunduma maintain with one the ninja. Ethiopian malfeasance by nan legal pluralism fayyadam jechuudha. Seera takkitiin on the
ሲጀመር around 11 እንትኒ ዋን ቀብዱፍ naannolee garaagaraa waan qabduuf isaan kana waan hin geenyeef kana gootiif walumaa galatti iyyuu chapter 16 anthropology kana fakkaata addaan kukutee isni gadhiisuu bakkoota akka download akka godhatan jedheen viidiyoo kana walumatti fufee sa'aatii dheeraa kana hojjedhe yoo itti gammadantee koomentii irratti yaada wayinaa kaa homoo hanqinis qabaate koomentii isaa achuma ranaa kaa like subscribe share gochuu hin dagatinaa ergaa koodhaa baay'een sin jaaladhaa baay'een sin kabajaa yeroo gaarii kun effective online tutorial